Obboleen kiyyaa imala jireenya keenyaa mee jireenya keenya keessatti maal maaltu akka nu barbaachisuu fi maal akka gochuu qabnu maal irraa akka eeggachuu qabnu waliin haa ilaallu jechuudha. Innis maali yoo jettanii nam tokko har'a imala jireenya isaa qabaachuu qaba. Nuti dhugaa shamarran qaaliidha. Shamarran mana namaa keessatti dandeettii addaatiin waa hedduu of danda'a. Maatii mana guutuu danda'a jiraattuudha nuti dhugaa nuti nama qaaliidha kaasatan warri ituu iraftiin jedhin ituu ijaazaadhaan jedhin ituu guyyaa tokko haara galfannan jedhin ituu dhukkubsannee gadi hin ciisin kan hojjetaa jiru dhugaa nuti shamarran qaaliidha. Itti aansuunis immoo nuti har'a mee kun nu fayyadu isii mana namaa nu hojjennu hadhaa kan borii immoo itti cinqabnee itti hojjennee ilaalla jennee wajjiniin harka wal qabannee kaane maaliif waan tokko yoo hojjennee inni milkoofna milkaa'ulee ni dandeenya kan jedhanudha. Maaliif amma yuutuuba kana har'aa fi miti kan nu bananne hundumti keenya iyyuu jechuudha. Akkasumas salaamatan dagannee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota hordoftoota Fadilaa Kamaalii ashamaa harka fuunee jaalatamtoota fi hordoftoota Fadilaa Kamaalii warra amantaa kiristaanaa warra amantaan itti waliin qoodinii gosaan itti waliin qoodii waliin hojjetaa jirru baga jiraattanii baga hadha geessanii jecha dogongora jiruu fi yaani namni tokko dogongora hin dhabu yoon dogongoree jedhee dogongora kiyyaraan darbaa waan dogongoree immoo naaf walchaa isiniin jechuu barbaada. Akkuma sanaa nam tokko imala jireenya isaa maal godhachuu qaba. Amma eegada guyyaa tokko tiiktokii ajandaa tiiktokii wayii isinii fideen ture innis maali yoo jettanii intala tokkotu jirti kanii namni akkasii imala jireenya ofii wallaaluudha. Turtii waggaa 6 biyya Imaaraatti kana keessa turte. Erga ni kaadhatamtee waggaa 3 geessee jirti. Waggaa 6 biyya kana keessa turte jechuudha. Dhugaa hedduu na dhibiyana. Kanuma anitu waan ta'e dhugaa wallaahi ol bahee TikTok irratti miidiyaa irratti wanta akkasii namni maallaqa nyaatee abadan gonkumayyuu hin dubbadhu. Innis maaliifi mucaan kun har'a waggaa 3 erga ni kaadhame jetti. Kan isiin ni kaadhamtee suuraa ilaaltee ni kaadhamtee haasofte malee isiin namticha sana maalummaa isaa akka ta'e eenyuun akka ta'e hin argine birriisii 400 fi 40 itti ergee jettee eeggadde mana tokkummaatti dubbataatti namni argitan jirtanii yoo dhaggeeffattanis immoo an fidee gadhiiseen ture. Innis maali nam tokko har'a waa'ee isaa imala jireenya isaa wallaalu nam tokko yoo heerumuu jettee yoo jiraachuu jettee akka amantaa kamiittuu masalan akka amantaa keenyaattuyyuu hin ilaallata hajjabattee yaani inni si ilaaluu danda'a atis ilaaluu dandeessa maaliif shari'aanii walirraa fagaanyu maanii shari'aa ta'u malee dirqama akka amantaa keenyaattis ta'e akka amantaa biraattis ta'e nam tokko gaafa ka'ee jireenya bultii ijaarrachuu jedhu nuti biyya halaalaa jirran biyya tokko jira isiin biyya tokko jiru taate kun kaameeraadhaan wal dura ta'anii akka wal ilaaluu danda'anii jechuudha. Innis maali isiinii gaafa suuraa namtichaa dhufu isiinii suuraa namtichi ittiin janajjanee fuudhee ittiin nikaa hidhatee suuraan kan biraati. Namtichi gaafa dhufu nama guddaadha. Namtichi gaafa dhufu nama cimaadha jechuudha. Maallaqaa kan harkaa fuutee gaafa siin maallaqaa hin ergu ergatu waa hojjetaa hin jirree sitti ergu jettu maal jedhamee hin erginiin argitaa waan si godhu argitaa. Jedhee naan ol baafte garuu waan akka kiyyatti mucuma sana dogongora qabdin jedha kana imalli jireenya keenya maaliif nuti gaafa wanta tokkotti gaddu tokkoffaa gaafa maatiidhaan wal baramu akka seera amantaa kamittuu maatiitti jaarsin naqa namichi nama akkamii ta'ee fi eenyummaa sana nama akkamii ta'e maatiin ilaaluu qaba. Itti aansuun immoo jalqabuma isiin hamma teknooloojiin babal'atee jira miidiyaa irratti waan ta'eef wanti hundinuu waan nu jaallanne maatiin keenya nu eeshii jedhan waan ta'eef dura viidiyoodhaan walitti bahanii namni kun viidiyoo walitti bahee laazimii haasa'ee wal baruu qaba jechuudha. Calluma jedheetu ma'anii nam tokko miidiyaa irratti wal baree itti aansuun immoo suuraa qofaanii erguu jechuun hedduu tokko ana nagarrame akka mataa kiyyaatti ittiin kaa'amuun jechuudha. Maaliif nama kana inni suuraa nama biraatiin gowwoomsaa ture suuraa nama biraatiin birrii nyaataa ture irraa jechuudha. Kanaafuu wanta akkasii maaliif imala jireenya keenyaa wallaaluudha maaliif nuti har'a yeroo madhabne biyyaan baane nuti qaaliidha nuti abbaan barbaadan fuuchuu dandeenya adabannee seera keenyaan gatteenyaani isiin miti nuyi miti kan nu oliyyuu heerumuu danda'a. Maaliif kan hamma ishee kan nama eegu of
kabajaa kee yoo qabaatteedha. Kabajaa yoo qabaatteedha. Yoo ofii keetti kabajaa tolchiteedha. Garuu mucaan kun har'a ituu jettu womanni attaallee hin beeku. Hamma waggaa 3 guutuu ni kadhatamte. Duraan illee ittiin haasofte ni kadhatamte. Isiin namticha suuraa biraatiin intala attaalalaa ture jechuudha. Itti aansuun amala jireenya keenyaa wanti isin jedhe har'a nuti maal hojjechuu qabnaa akkamitti jiraachuu qabnaa kan jedhu nuti har'a hojjennee damooza argataarra hanga argannu hundi keenya iyyuu akkuma hojii keenyaatiin beennaa hundi keenya wal qixxaa argachuudhaaf nu wal caalaa argannus inni nuti hundumti keenya akka walii galaatti ji'aanii damooza biyaasii gara 70 60 qallaaliidhaanii irra gadaanaan 50 gadi namni nyaataa jiru jechuudha. Kana nyaata bor immoo har'a kun kan nu har'a immoo yuutuubara kana banannee hin hojjenneef kanarraatiif miti nuti kan hojjetaa fi kanarraa hituun taanee kan borii keenya nu fayyadaa laata jenneeti. Taa'urra siquu wayyaa jedheeti. Bishaan bakka tokko teesse immoo ni xirooftise jedhanudha. Amma nuti waggaa hedduun dura biyya kana keessa bi'aansi gara waggaa yaani irra gadaanaan keenya wal beena waggaa 4-5 gadi jiru natti fakkaata amma beeku keessaa jechuudha. Ituu dura sana irratti hojjannee jiraanne hadha sadarkaa kam qaban. Kanaafuu nuti amma buleen keenya kan wajjin yuutuuba hojjetaa turre kan irra hedduun isaanii amma galanii badanne jira. Yaa Rabbi nullee akkasiin godhin nullee akkas ta'uu qabnu irratti hojjechuu qabna borii keenya yaanni irratti hojjechuu qabna gaafan jedhu. Har'a damooza nyaataarraa bor immoo biyya keenyatti nu fayyadaa laata gallee yookaan beeskifnee hojii hojjetan nullee beeskifnee itti fayyadamnaa laata kan jedhanuudhaaf harka ol qabannee hojjetaarra dhugaa Rabbii hedduu tokko hamma nuti ergasii jechuudha. Ani yeroo qiraatiin qaraa garee seenee dur gisee yeroo qiraatiin qaraanee garuu waa'ee mataatti galee baranne Facebook ma diraama qaqqayyiree ilaalaa onatu yuutuubarraa jechuudha. Hanga diraamaan sun dhufutti ana na cinqayyu akka mataa kiyyaatti hamma nuti waan amantaa keenyaas barataa waan borii nu fayyade jennus barataayyee asirra jirraa jechuudha. Innis nuti borii harka namaan eeggannu sila si beektanii dhugaa dubbachuu Rabbi carraa keenya tolche malee warri dhiiraa hedduun jiran warra biyya Arabaa jiru. Ani akka kiyyatti waan nu gargaaranii laata waan nu gargaaran natti fakkaatu abbaa manootii jechuudha. Maaliif kan mana ofii jiraachisu sila abbaa manaati garuu nuti immoo ituu nu galla jedhennee iyyuu abbaa manaa keenya waan yaani hundaa miti irra kan keessaa ituu hin galla jennee iyyuu kan galii dadhabdeettaa jedhu jiru. Amma kana qajeelfadhaaf shirkii yoo dhukkubsatte illee hin fayyitaa namaan jedha malee galii dadhabdeettaa halas hin jiraachifadha namni nu jedhu jiru dhugaa dubbachuu ta'ee. Yaani irraayi hundaa miti dhiira kaafa jennuusi irraayi jechuudha. Irraayi. Kanaafuu jennaanii nuti har'a jireenya keenya keessatti wanti nu imala keenya gaafachuu qabnu imala keenya keessatti waan nu barbaachisuu fi waan nu irraa eegamu hojjennee dabarfachuun nurratti baay'ee dirqama mataa keenyaati jechuudha. Kanaafuu nuti hadha sabiyyee miti dhugaa inni kaan ilmoo qabaa ilmoo dhiibnee biyyaa baanee inni kaan immoo ani kaayadhateetu ilmoon argate waggaa kana hunda ture inni kaan immoo bultii horatee bultiin isaa diigamee jira hedduudha jireenya keenya nuti warra biyya Arabaa kan immoo ofirraanfachiisuudhaaf hadha kaanii galli rakkootti dabalamnee masalan jiruu keenya kana hunda idimeen keenya dhumee ilmoon qabnu inni kaan abbaa manaatti bahee inni kaan immoo eerumeetuun ilmoon argateen biyyaa bahee kana ragachuudhaaf amma jireenya ragalfi jiraachuudhaaf hojjechuu nu barbaachisa. Hamma mana ijaaruu caalaa itu hojii qabaanne hedduu tokko bareeda maaliif nuti amma gaafa biyya namaa dhufnu awwala kan namni shamarran kamiyyuu namni kamiyyuu ilaalu lafa bitee mana ijaarudha. Itu gaafa sana sadhiibne immoo nigdii tokkotu namni nama amanamaan jiraatu banannee jennee isumatu bor mana ijaara. Ammatu kaanii gallee yoo Rabbiin carraa keenya tolchee hojjetannee isumatu borii mana nu ijaaraa jechuudha. Nuti garuu gaafa dhufnu akkuma hundumti keenya iyyuu anas ta'e abbaa fedhe hundumti yoo ta'e gaafa dura biyya kana dhufu hanga mana ijaarratee jedhutti aaraan galfatu jechuudha. Garuu manni suni waggaa 10 ijaaramee hin ba'u. Wallaahi waggaa 10 ijaaramee hin ba'u manichi. Ankoo qofa ta'e kan na biraa ta'e hin beeku malee. Hunda ta'e hin beeku malee. Garuu itti wadhana gurguradha deebistee gurguradha jettee manni suni gatii atiitti baaftee waan bituuyyuu fakkaatu dhugumaa.
Kanaafuu nuti gaafa biyya keenyaa baanu amma nuti mana namaa keessa jirru akkatti jiraannu bakkatti jiraannu waan gochuu qabnu karoorfataa deemuu nurratti dirqama. Karoora baafataa deemuu nurratti dirqama. Amma nuti har'a hojjennu malee bor dadhabuun keenya nima oola. Har'a hayyuu akkatti jiru nutu beeka. Nutu beeka rabbii gaditti keessa keenyatti beeka. Ani akkanitti jiru alatu beeka. Ani kaasatan amma yeroo darbe kufeen ture eetuun darajaa 4 ol ba'aa guyyaatti darajaa 4 ol bahee ituu namarra naannee nazzafee yookaan qodaa gadi buusaa ol baasutti dhugaa hedduu miidhameera. Amma guyyaa tokko nan sooma nan fiigaa sa'aatiin faxaree darbee faxaree lalleedhaa salaanatti darbee nan fiigaa ituun fiiguu darajaa kana gisee 3 dabarfadhee akka faada eeggalu telefoona akkuma isin argitan telefoona 3 baadhaa chaarjiin baadhaa. واحد فيستالي تنقل بعد يجوا مالف تلفونه سدينا وجدي ما جل جل دي ما ولا وان تيف هسي موسى كان إنه مثلا لكم نشادين فدي في الموجود بعد أنا تم بعد مالف أسي درجة أفرم موجود يبوبك مالف سلاتي كي ناتشوا إيه كان كلاسيكي يبود هذا أشوف متى سفران كبا سفران أشوف متى ناتشوا إيه تاني يجوا ويرون سومو جتشوا بربادي تاني يرو كانتون تاني كنا فويتون أكسون في بوكوفي عنجا والله أما دل بكيا جتشوا كم مرجعوني إننا كنا قبولنا الأكوب أما يرون درجات لما بيسا دفاع جلي إذا نبير بق أنا نابتان دي ماجتشوا كنا فنوتي هما ميدان هدون رجاجرا إنه تيمالا جرينيا كينيا تبيني غسي وان كمنوانو جتان نولي غدي بلسو ديوني ورتقبلني حدا إيسو مانغل ليو جنة غارو توكو كينيا لكا قبيني كينيا نبينا نوري مانا نما كيسا جرو خاصة وري مانا طلبا يوكانيمو مانا عربا وجتا جرو جتشو كنافو انتو نبيكو قمنو وفي جنو قد حكمت تكديمنو في مالك وجنو في أكمت تكوجنو في كارورتي بافتشو قمنا جرو مالك بوري harkana maatti gallee kuushoomnee daalachoomnee daaraa'u miti ammas immoo biyya keenya gaafa gallee baduu miti jechuudha. Baduu miti. Masalanii har'a birriin kumni kudhaniitu si galee ijaanii xiqqoo miti si gargaarsa ta'a. Waan mataa keenyaa bite waan ofii dubartii tokko barbaachisu hanga ta'e tokko nu eeguu danda'a. Maaliif nuti warra dubartii waa hedduutu nu barbaachisa. Waa baay'eetu nu barbaachisa. Hin beekne hundi keenyayyuu waan nu barbaachisu. sana mo sana guutachuudhaaf hadha birriin xiqqoon yaani taa'ura siquu yaani sinin jedhee bishaan bakka tokko teessin xirooftinin sinin jedhee fi nuti amma wal qabannee imala jireenyaarra jirraa jechuudha nuti imala jireenyaa gaafa jennu rabbi yoo nama nyaachise nyaachatanii yoo rabbi nagaan nu galche jiraanna garuu hammasitti immoo namni nan du'an jedhu beektanii guyyaa du'a rabbitu nu beeka namni tokko nan du'a hin jedhu jechuudha kanaafuu bakkuma bakka jirutti waan ittiin jiraannuu fi akkaataa itti jiraannu ituu beeyne ituu wal gorsine ituu seeraanii walii wajjin deemne hedduu tokko bareedaadha wal sobuunis wal kayyanuunis wal intin jechuunis innuma balleessa malee wanti nama tokko balleessuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kee jaalatamtootaaf kabajamtoota warri wajjin hojjetaa jirru galatoomaa isiniin jechuu barbaada itti cimaatii cimina keessan ammas cimina keenya agarsiisuu qabna hojii kana irratti illee tuu danda'ame hojii biraa baannee hojjechuu qabna maaliif silaayyuu xiqqoo kan nu cinqamaarru waan mana namaa keessa jirruu fi waan kushiina namaa keessa jiruuf xiqqoo nutti ulfaata dhugaa dubbachuu taanaani mana namaa keessa jirra jechuudha namni mana kana namaa keessa jiru immoo ajaja namaatiin deemaa yookaan viidiyoo tokko kan namni tokkotti bannee dagannee waamamnee deemnaa yookaan qodaa kaasuu dhaynaa yookaan bakka hin beektani jechuudha ajaja namaatiin deemna waan ta'eef garuu nuti immoo bor akka ajajnuudhaa fi itti jabaannee itti cinqabnee hojjechuu qabna jechuudha keessaa bahuudhaaf maaliif rabbiin keenya kadhataa uumaa keenya kadhataa yoo hojjenne rabbiin keenya keessaa nu baasa jechuu barbaadeetanii obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota cinqii biyya namaa keessatti waa biyya namaa keessatti nu mudatu rabbiin nurraa haa eegu isin jechuu barbaadeetanii viidiyoon kiyyallee dhumarra gahee jira yoon dogongorallee na of golchaati ittiin immoo hanguma kana cimnee hojjechuunii fi harka wal qabannee deemuun nurratti dirqama maaliif nuti silaa yoo galle namni nu amanu jiru hin qabdanu nun jedhu namni biyya keessa jiru birrii hin qabdanu nun jedhu kanaafiyyuu hanga jiraannu keessatti harka wal qabannee imala jireenya keenya deemuu qabna viidiyoon kiyyallee asumatti dhaabbataa obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa yoon dogongora hojjedhe yookaan isin muufachiisee jiraadha dhiifama dinaa godhaati yaani dubbii kiyya keessa wanti isin taane jiraachuu barbaadetanii laayikii fi koomentii sheer gochuun dagatinaa komii qabdanis koomentii jedhatinaa barreessaa isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtoota hanga viidiyoo biraanitti walitti deebinutti nagaan naa jiraadha chaawuu isiniin jechuu barbaada.